Akkam jirtu daawwattoota TikTok maraaf hunduma keessaniif nagaa baay'ee jecha irraa kan argamnu godina addaa naannoo Finfinnee jalatti kan argamtu Burraayii keessatti argamna. Har'a baay'ee kan nama ajaa'ibu jechuun illee hin danda'u kan nama gaddisiisudha. Dubartoonni baay'ee daa'ima baatanii bokka qorra keessa naanna'aa jiru. Haa ta'uutii garuu gaafa isaan argu lapheen koo na cabee maalan godhadhee gaafa yaadu bakka qabaadhee miti anumaan qaburraati immoo isaaniif uffata bituu yaadeen amma kun akkuma argitanii uffata daa'imaa nama lama sadan tokkoof kan ta'u suuqii uffata kana keessatti biteenii waameenii kennaa jira. Namni kamiyyuu waan si dhaga'amu nama kamiyyuu haa gargaaru lafarraa miti waaqarraa argannaa. Kanaaf waan biraa waan jedhu qabu galatoomaa shaala'u. Namni hojii koo kanatti gammadan immoo namni kamiyyuu laayik gochuu kan dagannee foolollee godhaa galatoomaa isin jenna.